Ishi ani maqaan koo Tolinee Naggasaan jedhama. Jiraataa Dongoroo Duwwaa kan jedhamudha. Itti dabalee immoo mucaan kun Boonee kan jedhamtu. Booneen kun kan kooti. Mucaan kun na duraa miidhamtee miidhama isheen ittiin miidhamtee godda'amtee ani waan hin beekneefi humna qabaadhee dhaqee barbaaduu hin dandeenye. Ani immoo nama na gargaaru immoo hin qabu. Gargaartuun koo isheedha. Dhukkuba irrattis, daara irrattis, beela irrattis hundumaa kooti isheen kan na gargaaru isheedha. Amma immoo darbee isheen dhabee erga dhabee booddee immoo uummatichi jiru uummati biyya alaa jiru lubbuu mucaa kootee kana dhugaa ishee naaf falmee lafa isheen geesse lafa isheen taate waa isheetti miidhamte naa baree uummati kun akka na beeksisu barbaada. Mucaan koo kun bakkeetti goddaamtee miikinaata isheetiin goddaamtee rakkoo isheetiin goddaamtee ani hin beeku ammayyuu immoo an bakkee lafaarra ilaalaa jira biyya alaattis ta'e Itoophiyaa biyya isheen keessa jiraattus ta'e adaraa galfatateetti kennadhee humna lubbuu mucaa kootii. Way haadha yeroo kamuu jechuudha. Si waan barbaadanis ta'a akka barbaadanis ta'a jechuudha. Jireenya kanarratti eenyuyyuu haga barbaadee si jaalate haga barbaadee aarsaa sii kafale iyyuu isa akka haadhaa aarsaa sii kafalu hin qabdu. Haga dadhabdu yoo taate gaafa ati miidhamte isitu ba'ee uummata afoo dhaabata jechuudha. Gaafa ati dhibamte gaafa ati rakkatte isitu ba'ee ija uummata afoo dhaabata jechuudha. Eenyuyyuu ba'ee ija uummata afoo siif dhaabata. Hundumti keessan warri koomentii jala deemtanii anis akkas anis yeroo dhiyoo keessatti maal warri jettan jechuudha. Har'a mee uummanni guyyaa sana haga guyyaa lamaa sababa boonii wacaa ba'e jechuudha. Amma hin jiru. Hunduu dhiise bakka hunduu waan darbate cal'ise jechuudha. Garuu haati humna dhabdus keessa ofiitti gubataa jiraatti jechuudha. Humna dhabdus isitu ba'eetiin siif dubbata jechuudha. Ijoolleen keenya baay'een keessan abdii kutattaniimi silaayyuu gorsi namaa liqinfa yeroo baay'ee waan barbaadu abbaan waan wayii yoo barbaadu yoo gochuu barbaadu gorsi namaa sun gurratti seen bu'u jechuudha. Yoo seexanni si wasawwase gorsi namaa sun uummata akka sitti fakkaatu guyyaan dukkana ati keessa jirtu sun waan darbu sitti fakkaatu yeroodhaaf si jechuudha. Yoo maka du'aa ofirratti murteessitan ta'e du'uun haraama. Boleeyyan kee deemtanis irafti hin qabdanii achittis isinis irafti hin qabdanii iraftii wayiitu hin jiru. Asittis haadha keessan gubdanii duniyaa kanarratti jechuudha. Bochistanii adada uffata keessan argituun adada hiriyyaa keessan argituun adada maqaa keessan dhageettuun haati keessan gubataa jiraatti jechuudha zalaalamii. Akka nama kamiis hin dagattu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya mee haati keessan kun sababa amma boonii haatisi sababa isiin ittiin duniyaa kanarraa deemteen wallaalteetu oduu sababa nu beekamee bar namni hara galfata hara hin galfata jechuudha. Sababa ilmisiisuun intallisiisuun du'a ofirra murteessitee foyii osoo beekanii hara galfatan yookaan waan sanittuu seenaan oduu waan sanirraa iyyuu dhoorginee jiraanne jedhanii isinii galee sababa malee garuu maal ta'etti maaltu isitti hanqate maaltu haa ta'e jedhanii kanaan hin gubatan si asirraa deemtee si dhabuun hin gubatan waa meeqaan gubatan jechuudha. Waa wayii sababa wayii wanno yoo isin dhukkubsaa jiraate himadhaa hin dhossinaa gizeen himadhaa. Wanno isin cinqaa jiraami. Guyyaan keessan isinit dukkanaa jira taanaan wanno guyyaa keessan isinit dukkaneessaa jira taanaan waanuma fedhe haa ta'u rakkina haa ta'u nama haa ta'u ilma namaa haa ta'u ilmi namaa badiis irratti haa hojjetu waanuma fedhe iyyuu yoo ta'e jechuudha. Rakkoo kee himadhu buleettiifi. Dhukkuba himatan qorsa argatan jedhaniimi kun Oromoon mammaayite jechuudha. Dhukkuba keessan yoo himattan furmaata wayii argattan jechuudha. Dursitanii du'a ofirra murteessuu odoo hin taane waan isin dhibe san waan isin rakkise san waan lubbuu keessan irratti du'a murteessaa jiru san waan sadarkaa du'aa isin geessu san jechuudha. Ilma namaa ta'e abbaa manaa ta'e hiriyyaa kee ta'e rakkina ta'e waan wayii waan rakkoo sirraan gaa jiru san jechuudha. Waan lubbuu kee dabarsuuf deemu san waan lubbuu kee gaaga'aa jiru san himadhu. Furmaataa iyyuu dhabii himadhu. Odoo jirtu furmaataa yoo dhabde bar gumaan keetu siibaa jechuudha. Maatiin keessa waan kanaan duutee beekee xiqqoo tasgabbaa jechuudha. Isin eegalee kanaaf ijoolleen keenya waan wayii yoo isin cinqe isin miidhaa jira taanaan callisanii garaa keessatti hin dhukkubsatinaa. Garaa keessan keessatti hin aadinaa himadhaa ol baasaati. Kanaaf dhostuu fi yaalinaa jechuudha. Onni isin cinqe isin miidhe taanaan himadhaa namatti dhiyaattanitti.
nama firaa haa ta'u, hiriyaa teessan garaan jaalattan isinii aantu haa taatu, fira keessan haa ta'u, nama guddaa haa ta'u, nama amantaa wayii haa ta'u, rakkoo hin qabu. Himadhaa waan kana. Yookaan gorsa nama sanirraa fudhattanii namni sunuu yookaan rabbiin furmaata sababa isinii godheetiin jechuudha. Lubbuun teessan du'arraa hafuu dandeetti sababa wayiitiin. Cal'istanii waan isin dhukkubsiisan of keessa ukkaamsitanii wajjin du'uu irra himadhaa. Nama booni waan isin dhukkubse kana yookaan namatti himattee jirti yookaan namni kun dhossuus danda'a, himattees dandeetti, himachuus dandeetti. Garuu nama miidhama keessan san nama amaanaa isin waan wayyoo nama himatte akka nama amaanaa nama kennateeti. Nama amaanaa keessan san galmaan isinii gahu ta'uu qaba. Nama miidhamati sababati miidhamteef san maatii keetiif laatu ta'uu qaba namni sun jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya waan isin cinqe taanaan ofuma keessatti dhukkubsatina himadhaa, dubbadhaa.